Akkam jirtu daawwattoota Oromaan Hamster Compaatii keessan gurguratuuf qophoottanii jirtu sa'aatii 8 qofatu isiniif hafe Hamster Compat irraa birrii hangam arganna jettanii tilmaamtanii ni jirtu akkasumallee birrii meeqatti akka gurguramuuf deemu toonii tokko qarshii meeqatti akka gurguramuuf deemu tilmaamtanii jirtu meeqa baasa jettanii yaaddu mee hundi keessan namoonni viidiyoo kana dhaggeeffataa jirtan yookaan isin bira ga'e jechuudha komentii jalatti barreessuu hin dagatina tilmaama meeqa akka ta'u mee nama argatu ilaalla jechuudha Hamster Compaatiin tooniin tokko hangamatti gatiin beekame hin jiru kan namoonni adda addaa Binance irratti gatiin isaa hangana jedhamee murteeffamee namni ofisu ni soba jechuudha sun dhugaa miti namanina gatiin isaa kan dhugaa boru beekama jechuudha gaafa guyyeroo eebbifamee listi ta'e booda boru sa'aatii akka Itoophiyaatti sa'aatii 3 fi 00 irratti jechuudha kan beekamu jechuudha akka Itoophiyaatti sa'a 3 ganama keessa sanitti kan beekamu isinoo tooniin tokko meeqatti gurgurama jettanii yaaddu akkasumallee Hamster Compaatii hanga amma kan dalagaa jirtan jechuudha meeqa irraa arganna jettanii yaaddu mee tilmaama hundumti keessan anillee nan tilmaama akka yaada kiyyatti yookaan akka tilmaama kiyyatti ani doolaara tokko yookaan 0.5 akkas jedheetin tilmaama dool guddate doolaara tokko yoo gattiqqaate 0.5 jedheetin hasaabaa jechuudha tilmaama kiyya kun isinillee tilmaama keessan komentii jalatti naaf barreessa hanga boru inni eebbifamu gidduutti waan importanti ta'e kan isin godhuu qabdanii fi yoo dagattanii hanga mallee hin godhin jechuudha isinuma yaadachiisuuf jechuudha daawwattoota kiyya maaliif isinillee namalee humaan qabdan gaa anumaatu waan danda'u isinii fidaa jira akkasumallee isinillee hordoftoota kiyya waan ta'eef jechuudha isin yaadachiisuun qaba waan isinirraa hanqate yoo jiraate namoonni baay'een ammallee kan natti ergitan keessaan kan natti ergitan barreeffama iskiriin irratti ergitan kana natti ergaa jirtanii jechuudha yeroo inni liistii ta'e kun hundinuu asirraa ni bada jechuudha toonii hanga isin keessaa qabdanii fi eessarraa toonii kan akka argattan hundaa'u jechuudha tootaalii akkasatti walitti qabee isinitti argisiisa jira waan biraatii miti waan biraati jettanii namoonni baay'een gara guruppii telegiraama keenyalleetiin gaafii adda addaa kan gaafatan jirtu jechuudha inni argawama kana poostii gootanii maaloo natti mi wanni kun maali kana natti fide Hamster Compaatiin kiyya jettanii kana haasoftanni jirtu waan tokko hin dubbatina hin gaafatinallee kana na amana waan kiyyallee akkuma sanitti jira kan nama hundaatu haaluma kanaan jira jechuudha kanaafu kun tootaalii hanga isin toonii keessa qabdan malee rakkoo tokko kan isin uumtan hin jiru dogongorii tokko isin uumtan hin jiru kanaafu akkasuma itti dhiisa dabalataan wanti nan isin yaadachiisuu barbaadu Hamster Compaatii keessan akkaawuntii keessanii wal qabsiiftanii jirtu Bybit akkasumallee Binance akkasumallee OKX wal qabsiiftanii jirtu yookaan Trust Wallet kanarra namoota waraqaa eenyummaa hin qabne isin fayyada gara kanaan keessaa baafatuu dandeessan jee isiniif hojjedhe aappii tokko isiniif hojjedhee ture yookaan isa sanii wal qabsiiftanii jirtu dabalataan ammallee Telegram Wallet keessanii wal qabsiiftanii jirtu kana hunda wal qabsiisaa jechuu kiyyaa miti kana hunda keessaa isa tokko filattanii wal qabsiiftanii jirtu isiniin jechuu kiyya kana keessa importanti kan ta'e maal seetanii isa ijoo kan ta'e jechuudha Hamster Compaatii keessanii fi Telegram Wallet keessan walirratti connect godhuu dirqama dabalataan Telegram Wallet keessanii fi akkaawuntii keessan yookaan Trust Wallet kanarra isiniif hojjedhe san wal qabsiisuun dirqama jechuudha bu'aa sadeen kana walitti hidhuun dirqama dabalataan gaafii ammallee komentii jalatti isin na gaafattanii fakkeenyaaf duraan Telegram Wallet keenya walirratti connect goone amma immoo gara Trust Wallet yoo deebifnee connect goone rakkoon nurraan hin ga'u yookaan maal nuuf rakkoon way uumamti jettanii kan na gaafattaniif na amana waan rakkoo ga'u tokko isinirratti asitti isinitti hin fiduani rakkoon tokkollee isinirra hin ga'u jijjiiruuf ammallee carraa ni qabdanii jechuudha waan tokko rakkoo tokko isinirra hin ga'u kan fedhe irratti jijjiirratu qabdan an kana kan isiniif hojjedheef viidiyoo har'aasan kan isin hojjedheef jechuudha namoonni baay'ee waraqaa eenyummaa hin qabnu biyya namaa keessa jira paaspoortii hin qabnu ID kaardii hin qabnu akkasumallee naashinaal ID hin qabnu akkamitti keessaa baafatuu dandeenya dippoosit godhatuu hin dandeenyu namoota jettanii na gaafatan gaafii waan baay'ateef viidiyoo san isiniif hojjedhe ispeeshaalii isin fayyada namoota san hin qabne waraqaa eenyummaa san hin qabne ni fayyada jedhee waan yaadeef san hojjedhe immoo dhibbaan dhibba takka isin fayyadullee abdiin qaba jechuudha gara saniin namoonni waraqaa eenyummaa hin qabne keessaa baafatuu danda'a dabalataan ammallee kan isin komentii na gaafatan komentiin hawaasa kiyyaa yookaan hordoftoota kiyyaa kabajamtuu waan taateefin isiniif deebisuutti jira jechuudha daawwattoota kiyya dabalataan ammallee kan isin na gaafatan jechuudha akkaawuntii keenya kan duraa wal qabsiifne malee ammallee kan biratti jijjiiratu ni dandeenya carraa ni qabna amma dhiyoon tana guyyaa 20 irratti jechuudha guyyaa September 20 taaptaap godhuun ni dhaabbatte sanbooda namoonni baay'een akkaawuntii jijjiiratu ni dhaabbatte waan jedhamuuf akka yaaddantu jira jechuudha akkaawuntii jijjiiratuun dhaabbatu osoo hin taane jechuudha
kan ittiin withdraw godhatan fakkeenyaaf akkaawuntii isin irratti withdraw godhatan san jijjiiratuutu dhaabbate malee akkaawuntii wal qabsiisuun Hamster Compaatii keessaniif akkaawuntii barbaadan irratti jijjiirtanii wal qabsiisuun hin dhaabbanne jechuudha. Akkasitti hubadhaa san ammallee carraan ni qabdu jijjiiratu ni dandeessan jechuudha daawwattoota kiyya. Daawwattoota keenya kabajamoo dabalataan wanni isinirraa ufeeguu qabdan jechuudha hamma eebbifamutti hattoota baay'eetu jira jechuudha. Akkaawuntii kanarratti gurguratuu dandeessanii liinkii kana cuqaasaa asirratti gurguratuu dandeessan jedhanii jechuudha. Namoonni baay'een hattoonni yeroo kana ni baay'atan jechuudha. So kanaafuu maal godhuu qabdan tasumallee liinkii eenyumtu isinitti erge jechuudha irra tuquu hin qabdan. Keessafuu gara telegiraam chaanaalatiin namoota baay'eetu waan akkasiisan dalaga jechuudha. Kanaafuu hattoota irraa akka of eegdan isiniin jechuu barbaadeeti. Kasaaraa keessa akka hin galle asumaan dursee isinitti hima. Liinkii akkasiisan tasumallee hin tuqina. Liinkii eessarraa akka isinitti ergame hin beekne barsiisaa keessanillee yoo ta'e jechuudha. Eenyurraa barsiisaa kamirraa akka isinitti ergame kan hin beekne tasumallee irra hin tuqina jechuudha. Maaliif liinkiin isin nyaata akkasumallee isin galaafata waan ta'eef tasuma liinkii irra hin tuqina. Liinkii eenyurraa akka ergame fakkeenyaaf qaama keenyaan fakkeenyaaf nu amma gara telegiraamaleetiin guruppii jira asirratti illee isin barsiisaa jira gara yuutuubiilleetiin fakkeenyaaf liinkii an isiniif kaa'u yoo ta'e itti sokkee rakkoo tokko hin qabu irra cuqaastanii akka barbaadan keessa deemuu dandeessan. Maaliif waan isin miidhu asirratti hin dalagu waan ta'eef jechuudha. Kan eenyummaa isaa hin beekamne liinkii akkanumatti sheer godhaa jeetuma namni akkanuma nama gaddiisu jira. Liinkii akkasii isinirra akka of eegdan asumaan isin gorsuu barbaada jechuudha daawwattoota kiyya. Dabalataan namoonni baay'een guyyaa kaleessaa irraa kaasee jechuudha Hamster Compaatii gatiin isaa muramee jira. Gatiin isaa haganaa 0.5 akkasumallee doolaara tokkoo fi saantima 50 akkasuma waan akkasii kana keessafuu afaan Amaariffaatiin viidiyoon akkanaa kan barsiifamu baay'ee argaatiin jira jechuudha. 100% soba kun guutummaan guutuutu soba na amanaa jechuudha. Gatiin isaa kan godhamu boru akka Itoophiyaatti sa'a 3 boodan eegaa liistii ta'e boodaani jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu yoo inni liistii ta'e ani ofii kiyya gurgureetiin withdraw godhe isinitti viidiyoo isiniif waraaba jechuudha. Bifa ajaa'ibaatiin akka nama hundaaf galuuf viidiyoo giddu galeessa nama hundaaf akka nama hundaaf galuutti jechuudha giddu galeessa godhee kan isiniif waraabu ta'a sirriitti na hordofaa chaanaala kana subscribe godhaati. Dhuma irratti waan isin dirqama beekuu qabdan tokko isinitti himuu barbaada jechuudha. Keessafuu namoonni waraqaa eenyummaa hin qabne wanni kun sirriitti isin fayyada sirriitti na dhaggeeffadha jechuudha daawwattoota kiyya. Namoota viidiyoo kana bira hin galiillee share godhaati biraan gaan isiniin jedha. Yeroo fakkeenyaaf guyyaa boruu ni eebbifama haala isin argitan kanaan amma yeroo liistii ta'e wanti impoortaantii ta'e kanan isinitti himuu barbaadu maali jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaan amma isiniin jedha kuni yeroo inni liistii ta'e toonii isin barbaachisa jechuudha. Toonii immoo ni bitatan jechuudha. Namoota toonii qaban ni jiran jechuudha keessaafuu jechuudha. Ijoolleen gara Itoophiyaatti hojjetan baay'een kan toonii qaban ni jiran jechuudha. Kanaafuu toonii 0.5 0.2 0.3 akkas isin gaafatuu danda'a. Yeroo duraatiif yeroo kileem godhuu eegaltan jechuudha. Kuni kan isiniin jedhaa jiru namoota waalitii keessanii wal qabsiiftan telegiraam waalitii irratti kan kileem gootan jechuudha. Telegiraam waalitii irratti illee osoo waraqaa eenyummaa isiniin gaafatin gara san irratti kileem godhuu ni dandeessan waan ta'eef jechuudha. Hiriyoonni keessan akka gurguree maallaqa isiniif kennuuf jechuudha daawwattoota kiyya. Namoota akkasiisaniif kan isin barbaachisu maali kan amma isinitti hime kana jechuudha daawwattoota kiyya. Sirriitti akka isin fayyadu jechuudha. Abdiin qabaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu dirqama toonii bitatuu qabdanii jechuudha. Toonii duwwaa 5 akkasumallee 0.5 0.3 ol hanga sannuma fudhata. Maaliif yeroo dura kileem godhuuf deemtan jechuudha isin gaafatu mala. Fakkeenya tokkoon isiniif kaasa. Gaafa pixel taapiin yookaan pixel varsiin eebbifamu jechuudha. Meeqa isin gaafate duwwaa tuqaa 5 nu gaafate jechuudha. Gaafa kileem godhuu eegallu toonii duwwaa tuqaa 5 nama keessaa qabuutu gara telegiraam waalitii isarratti kileem godhuu danda'a jechuudha. Saniin nuuf baname jechuudha. Kunillee meebii duwwaa tuqaa 3 duwwaa tuqaa 5 sanii olillee ta'uu danda'a hin beekamu. Yoo ol guddate doolaara takka ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu toonii akkasitti bitatuu dandeessan. Eessarraa bitanna kan jedhu fakkeenyaaf ijoollota yuutuubaroota dalagan keessaafuu waa'ee kiriptoo karansii kana kan barsiisan jechuudha. Gara Itoophiyaa baay'eetu jira jechuudha. Ani ofii kiyyaa hin qabu yoo qabaadde isiniin gurgura ture. Namoota qabummootu isiniifin godha irraa bitatuu ni dandeessanii jechuudha. Waanuma darree kaffaltanii akkasitti irraa bitatuu ni dandeessa. Waan guddoon hin bitamu jechuudha. 0.5 0.2 waan guddoon hin bitamu jechuudha tooniin. Kanaafuu haala saniin bitatuu ni dandeessan. Toon ispeesiin 0.5 kan isin barbaachisu namoota hanga amma duraa jechuudha. Airdroppii kamiyyuu kileem godhaa hin turini jechuudha. Fakkeenyaaf baayibitii irratti yoo kana dura kileem godhaa turtan jechuudha. Akkasumallee kanneen akka OKX irratti yoo duraan kileem godhaa turtan amma immoo toonii tokkoyyuu isin hin barbaachisu jechuudha. Waan tokko kileem godhuuf Hamster Compat illee waan tokko isin hin barbaachisu. Kan isiniin jedhaa jiru namoota jalqaba amma kileem godhuu eegaluuf deemu gara keessafuu telegiraam waalitii irratti kileem godhuu eegaltan jechuudha. Kileem
godhuuf jalqaba irratti kan isin banachuu dandeessanii toon space isin barbaachisa waan ta'eef kanaafin kana isin gorsuu barbaade jechuudha daawwattoota kiyya. Gaan daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoon irra isiniif qopheesse kana fakkaata jechuudha. Jalqaba kaafnee kan hangamatti waliin ilaalaa turre kana egaa akkuma beekamu jechuudha. Mee komantii irratti waan ani isin jedhu kana raawwadha. Tokkoffaa irratti Hamster Compat irraa tilmaaman meeqa arganna jettanii akka yaaddan komantii jalatti na barreessaa. Birrii meeqa akka irraa argattan. Dabalataan gatiin Hamster Compat tooniin tokko meeqatti akka gurguramu tilmaama keessanii mee eenyu akka argatu ni ilaalla. Tilmaama keessan komantii jalatti barreessuu hin dagatina. Namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaa. Baay'ee isin fayyada chaanaalli kun waa hedduun harkaa isiniif qaba. Kanaafuu subscribe godhaati na hordofaa. Namoonni chaanaala kiyya yeroo hedduu ilaalaa jiru unsubscribe warra tan jechuudha. Warroota subscribe hin godhin baay'inaan kan hordofan parsantaa 75 jechuudha. So kanaafuu yoo dagattanillee bira darbaa jiraatan iddoo subscribe jettu please tuqaati subscribe godhaa. Gatii tokko isin gaafatu. Viidiyoo like godhuu hin dagatina. Akkasumallee yaada keessan komentii jalatti naaf ibsa. Gaafii kamiyyuu komentii jalatti yoo na gaafatan jechuudha isiniif kan deebisu ta'a bifa viidiyootiin. Dabalataan yaada dabalataa gaafii dabalataa namoonni qabaatan immoo gara telegram chaanaala keenyaatiin nuuf dhiyeessuu ni dandeessan. Gruppii jira. Gruppiitti dabalama. Chaanaalli keenya yookaan gruppiin keenya linkiin isaa chaanaaluma kana jala jira jechuudha kan telegraamaa irratti cuqaasanii kallattii mangara telegram keenya dhuftanii join godhuu ni dandeessu jechuudha. Achirratti illee gaafii barbaaddan yoo gaafatan kallattii man deebii achirratti ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Kana fakkaata barnoonni irraa xumurameera. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa ta'a.